قمتو كانني في فيا منو أقولو أيانا نقيا تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم فايا بيانيدا فايا فايا بيانيدا فايا عيد ساعد جنة مسلمة هندانو قيان الراخوني قيانو قمنو قالاتا قلفتشا تكبيرتا قدسنو قمتشو أدات النامو والسيمنو عيد ساعد جنة مسلمة هندانو قيان الراخوني قيانو قمنو قالاتا قلفتشا تكبيرتا قدسنو قمتشو أدات النامو والسيمنو عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد 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 مسلمني هندمتون قيا أرنتنا قلبي سابوها رسولا خوف لبشننا قلات ربي قد شكري دا قلفنا خن ربي ننقاه برقيا الرخنا مسلمني هندمتون قيا أرنتنا قلبي سابوها رسولا خوف لبشننا قلات ربي قد شكري دا قلفنا خن ربي ننقاه برقيا الرخنا درب اللرات ولك بملي ربي قدسا مرتسلني أرك والكبني ربي خانني بقسنقاه والنسجني درب اللرات ولك بملي ربي قدسا مرتسلني أرك والكبني ربي خانني بقسنقاه والنسجني خرب النقاه قويا أرانتانا قويا قمتشونا عيد خانك ابنا خوف اللي قمني والين دابرسينا خافقو خنبيهو هندي والد دفنا خرب النقاهي قويا أرانتانا قويا قمتشونا عيد خانك ابنا خوف اللي قمني والين دابرسينا خافقو خنبيهو هندي والد دفنا عيد ساعد جنة مسلمة هندانو قيان الراخوني قيانو قمنو قالاتا قلفتشا تكبيرتا قدسنو قمتشو أدات النامو والسيمن عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد 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 بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم سنين جتا إن شاء الله. أرانتنا سبب عيد قويا أرانتنا عيد فطري قويا براكم تكريبا فر أفرتمي سدي أكال كوفسيتو بياتيس برا كمالا ما في كده أفر سبب يفتشوا دانغا أستي هو بنتو تكنيا في شكل كنيا علماء ورين مقالاتنا أتوبات هاني جرن يادة تقولهم سنف ديسنا نور دفع نور الإنجرات دا سنجنا درورتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عيد مبارك سنجا. بقول إنجي. مكان سنبي جيه سني إرجع أكمل مقالات هنيات تدرجوتها في حواس أمته ولا أمته مقالات هنيات إرجع كابتن دينو أمينين جامع خانتيبا مقالة غداي
ergaan guddaan qabnu har'a guyyaa gammachuuti. Kuma beekamu soomana kana salaatan kadhaadhaan quraanaan soomannee waa hundarraa soomannee as baanee jirra. Har'a guyyaa gammachuuti. Guyyaa gammachuu kanatti hawaa qabu miskiin akka nyaachisu du'aa isan harkaanis kennuudhaan sadaqaa kennachuudhaan akka miskiina nyaachisee wanna godhuudha tokko dhaamsiin dhaamu. Inni lammaffaadha nageenya hawaasa muslimaa magaalaa keenya sabaaf sablammoota nu keessa jiranis nageenya isaanii akka eegan ummanni islaamaa amantaan keenya islaama jechuun nageenya mataan isaatu amantaa nageenya labsu waan ta'eef akka nageenya isaanii dargaggoon keenya shabaabni hundi nageenya magaalaa keenya akka eegan mootummaa isaanii cinaa dhaabbatanii nageenya isaanii akka mirkaneeffatan dhaamsa dhaamuun barbaada. Galatoomii dhiyeenya kana guyyaa lama sadeen tokko duratti finxaaleeyyiin amantaa sababa amantaa da'oo godhachuudhaan saba amantaa walitti buusuudhaaf yaaliin isaan godhaa turan jiranis salphaa miti. Kanarratti yoo dhaamsi ati qabdu maali? Akkuma beekamu biyya kana eega qabsoon finiinee sirni nama nyaataan walqixxummaa amantaatti namanne rakkoo adda addaa biyya kana keessatti uumaa ture qabsoo uummanni Oromoo akka waliigalatti gaggeessaa tureen firraa fonqolchee booda mootummaan jijjiiramaa dhaabbatee jira. Mootummaa kana immoo waggoottan sadeen kana fatanaa guddoon mootummaatti heddummaatteedha. Rasaasni finxaaleeyyiin har'a dhukaaste rasaasa isaanii kadhumaati. Rasaasni isaanii kadhumaa amantaa. Amantaadhaan sabaaf sablammii walitti naqu uummata biyya kana amantaa adda addaa waliin naqanii bifa kana mootummaa kana fonqolchina aangoodha qabanna jedhanii dhaadachaa humna jiru jira. Humni kun ammoo waa tokko fiduu hin danda'u. Uummanni islaamaa amala isaan biyya diinaaf deemaniin kana hubatee uummanni keenyaas hubatee jira ammallee uummanni magaalaa Godaayisi islaamni kana hubatee finxaleeyyii kana abaaruudhaan du'aayiidhaan akkasumas yaada isaanii mormuudhaan yaadni isaanii fudhatama kan qaban hawaasa keenya barsiisuudhaan dura dhaabbachuudha qaba. Dargaggoon keenyaas ulamaa'in keenya dhaamsa ulamaa'ii keenya sheekottan keenya fudhatanii dhaggeeffatanii karaa irratti ba'anii isaan kana mormina jedhanii misooma gufachiisu daandii cufu bifa kanaan osoo hin taane du'aayiidhaan yaadaan mootummaa isaanii cinaa dhaabbatanii mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisaa jira waan ta'eef akka cimu godhuu turre jiraataa jechuudha. Mootummaan kun mootummaa itti isaan dargaggoon keenya itti dhiigee dhaabbate waan ta'eef dargaggoon akkuma itti dhiige kana dhiiga jaalleewwan keenya obboleeyyan keenyaa san itichuun dargaggoo harka jira jechuudha. Kanaaf dargaggoon magaalaa Godaay akkuma duraan itti du'ee qabsoo kanaaf bilisummaa fide har'aas qabsoo kana eeggachuudhaaf ergaa gama adda addaatiin dabaru ulamaa'ii keenya irraas dabarus mootummaa isaa irraas dabaru fudhatanii nageenya magaalaa isaanii mirkaneessaa jiranii har'allee kanumatti jiranii hanga ammaa yaa'u nagaa fuulduraas nageenya ta'a abdii jettuun qaba. Kanaaf dhaamsa kanaan qaba dargaggoon akka jabaatu sheekottiin teenya du'aayin akka nu cinaa dhaabbatan diinni islaamaa diinni uummata Oromoodha dachitti akka galu akka waliin kaanetti akka abaaramu dhaamsa dabarsuun barbaada. Ulfaadhu obboleessa kiyyaa Diinoo Amiin kantiibaa magaalaa teenyaa galatoomii ulfaadhuun siin jaa. Fayyaa ta'a galatoomaa. Egaa hordoftoota keenya akkuma ammaa agartan kana kantiibaan keenya finxaaleeyyiin guyyaa har'aan tanaa dhagaa isa xumuraa akka darbachaa jiran. Dhagaa kana immoo tokkummaadhaan kaanee tokkummaadhaan waliin taanee akka fixachiisnee akka olaantummaa seeraa kabachiisnuu nuun jechaa jiranii. Meegaa gamanaan gara mirgaatti sheeka keenya Sheekh Umar Ismaa'il itti gaafatamaa dhimma islaamaa magaalaatii fi akkasuma itti aanaa dura bu'aa bulchaa dhimma islaamaa godina Harargee Bahaa mee sheena keenya dhaamsa inni hawaasa islaamaatii fi dargaggoota hawaasa magaalaa teenyaatiif qaban mee asumaan waliin haa hordofnu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الرقيا إيداتي أمني خينيا أمني إسلاما ربي باتي رمضانا باتي أرارما باتي خبجمتو باتي خيست ربي شيطان نمر راهدو نمني باداب خرفاو ربي نوخن دوبا الحمد لله أمني خينيا مسجد قلي ربي ساخرته إبادة ربي دور أبته خنقبوس ولي خته دباس بلا باسني خدارس دار باسني يتاما بلا أبتني هرك قلي بلا أبتني بعدي تكتي نمودي جبهي فتني أكيد في بلوار أركيه تقبله سابرة أبته ولي نسجين يجود تناف بيان إداغني إذا يجمعانو بيا جم مچوتي يجود نمني بيلتي تجرت واجم مچون كابو حواس نخيني وانين أمسك كابو
hawaasni keenya namni ollaansaa beelawaan jiru namni ollaansaa yataamaan jirtu namni ollaansaa harka qalleeyyiin jiru akka biratti nyaanne harka waa bira kaayyatu akka waa fatarsiisu akka rabbiin guyyaa qiyaamaa isan gaafanne akka rabbiin guyyaa qiyaamaa nama kiyya beeleysite dawaahuu beela laalten jenne akka laaluun dhaamsa dhaamuu fi barbaadaa jechuu kiyya. Dhaamsi kana lama daawwanniin qabu ummanni keenya duraanuu tokkummaa qaba. Maaltu tokkummaa godhe amantii islaamaa tokkummaa walitti hidhe laa ilaaha illallah muhammadu rasuulaatu faaga tokko naysiisee waliin qochisiisu jira akka diboottii waliin naqanetti. Tanaaf nuti wanni barbaadnu tokkummaa nu barbaachisa wal jaalachuu nu barbaachisa wal jala deemuu nu barbaachisa kara biraa deemuu nu barbaachisu maaliif jennaan namni yoo tokkummaa qabaate diina fiillee firaa dhorkuu danda'a yoo tokkummaa qabaate misoomallee fiduu danda'a yoo tokkummaa qabaate ibaadaallee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wanni wajjiin salaataa je'ee nu ajajeefu gamtaa wajji salaatu sanii barakaa qaba gamtaa wajji salaatu sanii guddina qaba gamtaa wajji salaatuutu sawaba rabbi bira qaba waan je'uufi bakka takka salaataa nuun jee kanaafuu dargaggoo teenya wanni dhaamnuuf tokkummaadha wal qabachuudha wal dhagayuudha waliin dhageenyee waliin haa deemnu dhaamsa sadaffaadha akkuma amma masgiida guunnee salaataa baanetti dargaggoo teenyaaf wanni dhaabu ahadaraa akka masgiinnin onne akka masgiinni qullaan taane masgiida baay'ee takkitti obna baafne keessa teenye keessa bullee keessa rafne amma immoo baatiin tun baate taane masgiidaa baana jennaan nuti kun nama rabbi gabbaruu nama gartee baatii soomanaa gabbaru waan taanuuf dhaamsiin kiyya sadaffaadha ummanni keenya dhiiraas ta'ee dubartiis ta'ee xiqqaas ta'ee guddaas ta'ee masgiidarraa akkan deemne masgiidarraa akkan dhabamne salaata shanan irratti akkan dhabamne kanaaf raffaadhaa salaata halkaniillee akkuma tahajjuda dhaabbachaa bulletti tahajjudaas akka dhaabbannu rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa irra caalaan salaata eega salaata fardiiti salaata halkaniiti jan eega rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gabbu'ee eenna kadhata eenna ganfata irraa hin fuudhaa wayita rabbiin jawsan tanaafuu yeroo sanis dhaabbannee rabbii keenya dura haa dhaabbannu jaa dhaamsi kiyya kan. Gaasheen keenya akkuma dhageessanitti dhaamsi ergaan isaa waan hiikaa biraa barbaaduun qabu itti aansuudhaan gaashee keenya barreessaa dhimma islaamaatii fi akkasuma boordii imaama khatiiba magaalaa teenyaa Sheekh Muhammad Ibrahim dargaggoonni maal dhaamsa ergaa dargaggootaaf qabduu fi akkasuma waan dhiyeenya kana finxaalayyiin amantaa da'uu godhattee amantaa keessattuu amantaa islaamaa irratti masgiida meeqa masgiida 5 fi lubbuu namoota hedduudhaa fi qabeenya hedduu barbadeessite kanarrattis mee akka gahee sheekaniitti maal godhuu qabna akka dargaggootaatti. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوتوني خير يوندينو قابقا كويا خبجة إيدا الفطري بركم تقول بافوري أفتمي سديتي نوجي يجا. أنا دامسخي يقدان درجة بليان كي يوندا دامو بربادو. دورا قيان كن قيا خبجاتي. guyyaa rabbii keenya subhaanahu wa ta'aalaa keessa guddifnu guyyaa rabbii keenya tola isaatiin dandeettii isaatiin kan baatii tana nagayaan nu fixachiise nu fayyaa qabu nu fixachiiseef keessatti rabbii keenyaaf galata galchinu waan ta'eef dhaamsi kiyya tokkoffaan dargaggoon teenya diin isaatti akka deebitu gara islaaminaa akka deebi'an maaliif jennaan dargaggoon utubaa diini utubaa islaaminaati duyda lafeedhaati islaaminaadhaaf gamadin keenya akka deebi'an gamadin isaanii akka deebi'an masgiidatti akka deebi'an quraanatti akka deebi'an barnoota amantiitti akka deebi'an barnoota duniyaallee akkasuma akka baratan lammaffaa waan takka haala badaa araada garagaraa jechuudha araada garagaraa kan akka malee shiishaa jira hashiishii jira sijaaraa jira waan nama suusii garagaraa jira sanillaa illee akka fagaatan akkasuma immoo fuudhallee fuula amantiidha fuula shari'aadha nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam karaa nu godhe tazawwajuu yaa ma'ashara shabaab yaa jammaa dargaggoo fuudhaaji ka fuudha fedhe akka fuudhu gara badiidha akka hin deemne gara hamtuudha akka hin deemne akkasuma shamarran keenyaas gara heerumaa akka deeman kaanis gama fuudhaa akka deemu haraamirraa akka fagaatan rabbii isaanii akka sodaatan guyyaan guyyaa iidaa waan ta'eef guyyaa kabajaa guyyaa guddaa guyyaa keessa badii dalagoon ta'in guyyaadha rabbiif keessa galata isaanii galcha waan ta'eef kan akka jabeessan kanaan dhaamuu fi barbaada akka waliigalaatti dargaggoon teenya utubaa islaaminaa taate utubaa diin taate utubaa qur'aanaa taate utubaa islaaminaa taate
دين سيدا أكجبي فتو خبيرا حالي أمان تنا فنتاليين هبشارة يهودان قراتين دلقا جرتو حالو ما أسي أمتا فلسطين أكسار آفي بكا غرغراتي يرتي وجه جران وأنو ما جرسان أشيقودو خنوز أستينو يقل وديما خنا إن شاء الله ربي نتنيفنو نتلين في التنيفنو خنا جهين أمة إسلاما تكفى تكما يسيج مسجودا لما فا دين سي جبي فتشودا سدفا والجبي فتشودا إسلامنا جبي فتشودا إسلامنا متنا هو بتشودا مسجد جالتشودا قرآن جالتشودا إسلامنا جالتشودا وقعت دين الدبيت وقعت قرآن الدبيت وقعت ربي تمسته ربي سبحانه وتعالى سيف تمسا إن تنصروا الله ينصركم يوسي ربي تمستن ربي نسنيف تمسجئ نتيس هاك أجلو نس ربي خينها سودانو خبيرا تكما تنها جبسينو دينا خينها ملان توفتادان ربي كان سبحانه وتعالى ندبته جرا ترى هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم إسن جال إسان جالتني إسان أمو إسن جالتني تناسى بينو الحرب خدعة جنبنا عليه الصلاة والسلام لوفلي توفتادا ملان توفتادان مشان أخاونا كجانت يرمون أكست أكاديمنو وان غريغا وان داو ميديا رباسني أكد لغني في أكتانيس عسون أمة إسلام الرا وان برباچفنيف حرام وان كانت فرما تغونو تكفان نوتي تكما تينيا جمسودا والجلا ياو والدغيو علماء دغيفچو حيوت خينيا دغيفچو مريد انديمو خنات ان شاء الله نور باكيسا خنا نجچ برباد اول فاد شيخ يمي چراغنا فيدم دانغا نمونه تيوفا بغتين سينجي جچ برباد جرات نموني اني تين سينجي جچوني برباد كفارتي امتي يافي اباخيا akkasuma ada mana kiyaalle akkasuma ilmaan kiyyaa fi obboleeyyan kiyya saahiban kiyya sheekan keenyaa fi akkasuma hawaasa keenya kan muslimaa hundinuu baga iida alfitrii barakum tokkoo fi 443 geessanii isiniin jaa iid mubaarak salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota TV Hamilton kanneen mana keessan teessanii sagantaa guyyaa arrantanaa guyyaa kabajamaa iida ulfaataa kana daawwachaa jirtan ammallee egaa yaada fuudhu namoota VIP ta'an keessaa tokko fuudhu hin dhiifne inshallah ammallee dura bu'aa dargaggootaatii fi akkasuma dhaabbata Zeenalaabidiin dhaabbata gargaarsaa obbo Baarii Yusufee salaamu alaykum warahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ustaaza kana diidee jira sheekha malee la chula fatima len duftu khan magartani no amanita ayemi amira maqaa keessan guutuu fi bakka arrantana bakka itti dagaggeessaa jirruu fi guyyaa kana guyyaa gammachuu kana keessatti dhaamsi ati ergaan ati dabarfachuu barbaaddu fi namoonni ati bakka ittiin isin ga'e jechuu barbaadan hanga san hayyee galatomaadha ani duraan dursee assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أنا مكان كيا بحري يوسف عبد الله تنجامة دالتهم مقالة وداي حال ما خنان أكيد بكتي درة إذا جيسفا درة تيجي إذا درة مقالة وداي أبدو درة إتما النت تقدرني تانو درة إتما سلاتها بان تانو تلين إتما سلاتو جرو إيش تيجي فتشاجر حال إذا جي فنانيس ما شاء الله وان هدونا مقام مكيزاتي شرجة تندرينيس نان دوباس دابدة دراس دابدة لالة والله هدو من أمة مقالة وداي خمسلمة هدو نمجا مچيس باين ثاني درة قدو تنا نما جرورا نما درة قط كوبلي في إلى إسفالت جروتو الردو باين نما خينياجو ون هدو نمجا مچيسو درة قدون تون نما باترا نما إچيجا جرو الردو أما اللي ربي خنيوني خلنا نخنه الدميس يا رب ندبلو مليون دكايسيني جنان إن شاء الله إذا خنرا وني أما زكانا جم تشيزه إذا أكنا خنا يروم أكنا خنا خيسة النجيان دائما كنياس أبوتين تنياس هاون كنياس دوبرتين تنيا بدرجة جون كنيا إذا خنا دفني نجيان تقاطع كمالي أسر رجلو خنرا وني نجم تشيزه سنجر مالف بوري جرينيا نجينيا وانتف نجينا أنا كانت تقول لي تسيان نوانتف حالك تكو خاص وما كذا يقرو نمن ما كان ياري روميري خيسني قال أوان جوس دواجه دور قرو الحمد لله ربين سومنا نراك قبلوا راخن كه قبلنا نبوس الحمد لله رب العالمين خنت تقول أنسو قرو دام سن ما كان يفكر بمالي دوران دورسة سلاو جري ومني
finxalayyiin amantii doo godhattee masgida rabbii gubdu san wanni isaan deemaniif kaayyoon isaanii masgida rabbii gubuu miti. Masgidni rabbii gubanis hasan caalu jaarraa waan ta'eef. Garuu isaan maali kanaan amantii lamaa walitti buusanii as jidduudha faxarri isaanii jira waan ta'eef. Ummanni Islaamaa osoo bayyanachuu baatee isaan akka isaan barbaadan akkanaa miti. Dhiiga namaa amantiin namni gaafa adda wal baasee biyyattuun dhibba dhibbatti kuftee jechuudha. Kan isaan barbaadu jiran sani malee dubbiin masgida nuti ilaallee garuu kanaa miti. Wanni isaan duuba jira waan guddaadha. Garuu hawaasni keenya alhamdulillah wanni rabbi keenya galatoonfannu namni rabbi qoor galatoonfatee guddoo namaa hidha waan ta'eef. Waan kana beekanii shira isaanii kana beekanii nuti amantii namaan xuynuu jedhanii caljanii taa'uun kun hedduu nama gammachiisa. Fuuldurallee akkuma shayini keenya asirraa dhaamatti tokkummaadha wanni qabaachuu qabna. Kanaaf inshaallah tokkummaa keenya jabeeffachuu qabna amantii islaamaa deebuu qabna masgida rabbii itti deebinee jiraachisuu qabnaan jaa. Kanatti aansuudhaan immoo namni baga rabbiin iida kanaan isin geejuu duraan dursee uummaatiyya ta'akkaanaan miidiyaa kanatti haasoo na goote uummaatiyya. Silaa isin nadhaluu baattee asin jiraadhu ta'e. Ummatiyyaan baga rabbiittiin sigee jechuun barbaada. Sambooda ammoo eega ummatiyyaatii addan filu hunda nama islaamaa maatii kiyyaan eegalee ollaadhaan hunda nama islaamaatu baga rabbiin ittiin isin gee Eid Mubaarak kullu aamin wa antum bi khayr taqabbalallahu minna wa minkum saalihal a'maal jeetin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheekh Eid Mubaarak bagattiin sigee. Eid Mubaarak walumaanuu warra bare hedduu rabbiin haa godhu. Rabbiin ruhaa qeebalu ibaadaa teenya taasisan ture dabarsineesi. Inshallah warra fuulduraa sakana jiraate wajjin ciidu rabbiin haa godhu. Mee carraa kana fayyadamuudhaan dhaamsa gabaabaadhaa fi namni ati bagattiin sigee jechuu barbaadu. Hayyee namni bagattiin sigee jechuu barbaadu walumaa galatti namni silaa jechuun qofa dhuunfaa fara cuftinis ummata Muhammad keessa waan jiruuf ummata Muhammad addunyaa tanarra jiru guutuudhaan baga rabbiin Eid Islaamaa Eid Fitrii bara 1443 walumaanuu nu geen jedhan. Inni kana maaltu isaa adda godha anas? Eid kana alhamdulillah nuti harka biyya teenyaatti akka itti adda eegu jirru mokorrilleen jiraatu gaddilleen qalbii teenya wani nu booreessu jiraatu inshallah silaahu nasriin miidhama malee dhuftu nasriin rakkoo masin dhuftu arra nuti ayinni biyya teenya akka Afrikaatti iida gaggeeffamu ta'uu deemuu isaatiif biyya teenya magaalaa guddittii keessatti akka dabri sanbira iftaarri barana biyya teenya gaggeeffame takka gadi hin geeffamne soomana 29 iftaarri finfinnee gaggeeffame akka caalamaatti jechuudha jira. Sigalte osoo akka Afrikaan ta'e akka caalamaatti jechuudha jira. Gammachuu guddoo nuti bakka keenya wallaalle jira. Hiree ta'e takka abbootiin teenya harkatti nuti biyya teenyatti harkachuudhaaf rabbi waan nu kanneen dura rabbii keenya alhamdulillah ni galatuunfachuu jira. Akka ittiin uffuftummaas rabbii keenya kadhanne rabbi ittiin waa fufsiisu kana ala jijjiiramu jiruu jiraates rabbi osoo jiru amma fidee nu agarsiisu jechuudha abdii qabna inshallah. Walee dagoodhu kana ergaa biraa wanni hin qabu ergaan hin dhaamsu barbaadu maal ni beektaa hawaasni keenya guyyaa irraa kan namni gizee mana galee miidiyaa adda addaa fayyadama. Namni hundinuu silkii isaatis miidiyaa harkaa qaba, TVnis miidiyaa harkaa qaba. Wanni hin barbaadu wanni uummanni musliimaa qabeenyatti dhangalaasee miidiyaa kophaa dhaabeef miidiyaa Hamiltonaa ta'u, miidiyaa TV Islaamaa ta'u, Nuurul Hudaa ta'uu fi hawaasni keenya waan duritti fayyadamu san dhiisee waan ibaadaa isaan duraa balleessu san dhiisee uummanni iida keenya fayyadamanii iida keenya fakkeessanii muuziqaa adda addaatii fi aartii adda addaatii waan silaa ibaadaa teenya nu duraa alaa guyyaa kana uummata agarsiisaa oolan TV nama mana fi taa'ee ilaalee san dhiisanii akka waan ibaadaa duraan balleessine gorsa baratan Quraana hadiisa baratan ergaa akka dabarfatan akka ilaaluudhaaf sawaa barkatan jechuudhaaf qabeenyitti dhangalee TV adda addaa kun nube kanaaf yaa hawaasa keenya miidiyaan kun qabeenya keenya Quraana keenya hadiisa keenya akkuma cinaa dhaabbannee Quraana hadiisa utubnee jaarretti ijaallaluudhaan isaa deeggarru gurraan dhaggeeffachuudhaanis miidiyaa kana deeggarru gama biraatiin ammaasis meeshaa harka keessan jirtu kan namni teknooloojii qilleensatan samii gubbatti ol bahee sheeyxaanaan fayyadamu jiru kan subscribe naa godhaa jira namni adda addaa hundinuu waan adda addaa galakkisee wanni kun qubuma kan keetiin ibidda fi bitu jirta beek waan khayriidhaa matee taate malee waan rabbiin jaalatu taate malee quba kan keetiin fittiin tuqinii boruu bakka san quba ibiddaa si gubaa jechuun hin barbaadan maqaan hundaan wanni dabarsuu barbaadu kanaaf walumaa galatti miidiyaa ni qabna miidiyaa Quraana hadiisa bakka bu'u qabna keessaa TV Hamilton faa TV Islaamaa TV Nuurul Hudaa ergaa adda addaa nu dabra kan akka hordoftan guyyaa iida gaggeessuudhaaf iidaan bashannantanii mana keessan teessanii miidiyaa keenya akka hordoftanii ergaa isinii dabarsuu barbaada walumaa galatti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hordoftootaa fi daawwattoota TV Hamilton bakka jirtanitti assalaamu alaykum wa rahmatullahi mubaarak isiniin jecha arra nama tokko keessummaa ajaa'ibaati kan gizee biraa TV biraa irratti gaafiidhaan dhukkee namarraa kaasaa ture. Maaliif as dhufe laata? Maqaan isaa eenyu walumaan haa hordofnu. بسم الله الرحمن الرحيم
Ani gaafachuu malee gaafatamuu hin beeku. Ittiin gaafatamtu dhugaa. Arra tuntu jalqabaati. Maasha Allah gartee duba nutis magaalaa Dirdaa warraa ol baanee arra hawaasa magaalaa Awwadaay wajjin yenneetti dhufne. جدمانو أتو عيد مبارك أتو بقى سنجها. والنا ولكن إن شاء الله ولو ما نبقى تنوجي. أواسا مرتي مسلمة جل كبرت خيسر ابن خنا خمجالا وده خنا عدتي بقى سنجهن جاني. شوف أواسا مسلمة الدنيا تنقول باجرهن دانو كل عام وأنتم بخير عيد مبارك جان. قالت مي إن شاء الله تعالى ويا أرنت نجا أكولي قالت تسمع هذا. وأنا متفرغ خيستي وان كان سجم مشيسي جرودي خيستي تكنا إمتى. وان سيرفع تشيز تكايمدا تسيدين كسيفتلي تكنايمدا. أجاي وقت دوات ربي يدي. وني الدو نجالة تشيسو داوما. رجع قرتي دو بداورتي كما خطبة فيني سوراتين محاضرة ولا ترينينجي خنو خن أكملي قرتي دو بدلقو ما نتطلتو. وني قرتي دو نما مدنا تكان كابا تقرتين ما خوالش خيجته. ويا ذاك إيمالا خرا واني حرار كنا ديمو جرا مخينا قابينا لانتا أكمان ديمو غاني قرتي دو بدون شاجة ديمو خرا خنا إيمالا ديمو جرا مراتان تو كوكنا مسدكا نخرتو جيتو ما مسكوت راهر كاسلاتي أركسا جراس ولا فولت جراسو سي بوني شاجة ما تديمو جراسو فولن نديبي جزين شوفيرة تقرقلو إدي من دونه شوفيري ما هاي ما تكون تقول ناجيته سمودر سايبك يتو كوجي يانا أما إن لين كنا انترفيو أسيقرتي تي في إسلام تفوري جرا مسلم ساري وجين ديمو جرا جزين تلقى قالوا آدم إيش أخوته جيني آدم قابين وتاو كنا دبم ها فولي كي خبرات يجرا يجون كبار ريفون تناولي دي ما مو قرأت تيجي جرا مي ساني قرتي مدنو إملا خيسة نمودة تسوني تبرع إدار دوغا وربات نمني أتي عدتي عيد مبارك جتوني برباتو عدتي سن تكو مقالة دريدوا تكو مقالة ودايا تو لا إله إلا الله دي أتنمر نرى العشرة دي أنجني عالين تيجون هدورا أنا قرتي دو بلو أنجي خانتو غيسافا عدتي فاميلي خي ورنا قرتي دو نده إسانين عيد مبارك نينجا هذا سدوران كبا هادولي تيهون دانو عيد مبارك نينجاني قبل دمتيون حواس مسلمات شوفانو كل عام وأنتم بخير جيون قبل بدك إيرنا غاري إرجانتي ويا خرا ميديا شريدة هردفو كيست أكه نردفني حواس أبدامو درجة سبدام تمان ببرد ده اتباعاً وظيفاتي ولا لمصيبة جان ونين جون شيكوت خينيا في دعاة خينيا جا خدمة سوشيال ميديا في ميديا إندفينيس جمنا خوتا ده نمني قرين أملت كوغرتي دوبا خابديت نوفينتهني تجرا ونو خوني قرتي دوبا رياء ونو خوني قرسي فنادا يا ده قرتي كسي خكابو خقرتي ميديو ما دعواتنا ورابو ميديو ما قرتي دوبا دعوة ورابون كوني خيس برت هنجالة من الجرا خوني سري دامتي ربي سبحانه وتعالى آية القرآن خسوان جو فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين جي أني قرتي جنادا والله سان غافة جلاتا إرجولي حواسة إرجع جيستني جي حواسة إرجع نسني جيسي جي أما نوتي يرو ما زمان خني جخيز يرو جارا يدم بتكفى خنا خيستي برا تكنولوجي خنا خيستي نوتي أكما مسجد خيس يوني في دعبني دعوة هنغوني غافتم نوتي اللي سخنا قبت والباني يوني في دعوة هنغوني غافتمنا اتغافتهم من توني نقبا كجرت بيخولا قبنجج آية القرآن يرو شفاه لا يهتم بالأشخاص ولكن يهتم بالأجناس وتفسيره وعجائبه لا تنقضي بالزمان ولا بالمكان تفسير ساتيس يرو دافي نما تكررت فوكس نقولو نما يرو دبرت سحاسوي خامات سحاسو جرا خفول درات اللي نحاسو قرآني سوان تججاف تكنولوجي إنماتو ميديان كوني تمس ربي سبحانه وتعالى تلشيت محركة يودرت إسلام فيدي ما حديث إرجمار بيجي صلوات ربي وسلامه عليه دين خيخوني بكهل كني في جيانجه جنا جوراجا تاجي منا تك سيني جركونو خنو حديث النبي تيجون صلوات الله وسلام خنافو جما ميديا دا خوتا يناشي كوتا خينيان دعاة خينيان جما ميديا دا خوتا ينان حواسان أمو يرون ميديان كوني أبلغر لماتي إيمانا خن كسر بللي سورتي شرولانا تبتا إيمانا خن كجارو كيتي حركم خن كيتين إيمانا خن كيافتا حركم خن كيتين إيمانا خن كجارتي يجون
sumaatitu maal taate sheekarras geeffata sumaatu sheexanarras geeffata hafeetirras maa geeffata jechuudha. Saniifuu gartee duba nuti bakki jiru tun bakka dalagaati gandi kun ganda jannatatti dalaganii akkasi beekuudha qaba hawaasni keenya yeroo isaatti qisaasuun qabu jechuudha karan taanetti. Ulfaadhu galatoomii Eid Mubaarak taqabbalallahu minna wa minkum sinjaa baga guyyaa irrantana wadaa'etti iida goote. Abshir baga olmaanuu gari. حيا بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مكان خيا نعمان شيخ مصطفى أحمد جامع. خانين جرات جرو مقالة عوداي. إذا أرانتنا خنا وني عدتها زسو نموتا كأرانتنا به تكا أركهم بيخو الحمد لله رب العالمين. بقان خيس جرات دي أسكيستي جرات أسيته إذا خنا حواسك يبلغ خنا جنكود ده جرام برباده خنا تانسيت إيكين نوتي خيسي يروغروتو وني دام سكب نما تقولتي أبليان خياب دام بربادو تكو أكغلاتي تي زين العابدين غلطون فجرام برباده دابني زين العابدين وان بريدا مقالات أنا خيس تجوش جورني إتيان سودان عمل لي درجون كنيو ربي خنيتات إن شاء الله إفجاره أكاتا عديم سفنت عليين أمارا أمانتنا أمانتي تنير بردين قد زاكنا مسجد صدومي تربنو راغوبن أرلي تديبني فكاتا سني نديبن جروان تيجي إفجارو دك أمنا وانجون حواس خنين بلادف دامو برباد فولدرت إن شاء الله تعالى دا نمنين أني دام سا إتني سنجيرا دامو بربادو حارتي يتنديس أمتي يا عاشا محمد بقى إذا خنا نسيجي جوران بربادة أكاس مماتي تيافي أبليان كي خنّة مسلمة عن خن الدنيا قطر جرهون دانو بقى إذا بركومة كافي ربا بوري في فرتة مسدية خنا نسيجي جوران بربادة إن شاء الله تعالى. قال تومي الفاد. السلام عليكم ورحمة الله. خبير آدم بقى تنسيجي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقى ولا ما نتنوجه. مكان مالك خبير آدم سنجاني. إنيون بقى تنسيجي جيشو برباد. ما شاء الله قال تومي مكان وني خبير آدم نانجاني ورين سوشيال ميديا في أرترتي. Drama khabira tokko eegan dalagee booda maqaan kun chumarraan chaabbaan irra deemee khabira adam naan jaani dhugaa guddaa galatoomii gaafitan telemudaatiin namni bageettiin sigee jechuun barbaadu kabajamoo fi jaalatamoo saahiba kiyya kayin akkaan jaaladhu itti gaafatamaa daa'imman Oromiyaa Abdulwaab Sheekh Jamaal Haajitiin bageetti sigeen jaani itti aansuudhaan ammaas obboleeyyan kiyyaa kaniin wajjin dhaladhee fi akkasuma abbaa kiyyaan akkasuma saahiban kiyyaa Araree Mahammadii fi أميرة دابة غرغار زين ولابدين مواس محمدي في أكسما هردفتوتا تي في حملتني في أمة مسلمة هندانو بقيت تنسنجة كل عام وأنتم بخير جتوني برباد. يلا توم الفاد. السلام عليكم عيد مبارك سنجتا مكاخي سنيفي بكرة دفتن رامسي إرجان جبابانتي بقيت تنسجة سبيا رنتنا خنا سبب في فتور جتوني بربادو يجراتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جتام مكان كيا زبير أحمد جلما بكينا ما ترجموا مقالة أو ذا كستين أرجما بكي لو تخيا نانا أرسي أنا بوم ساخي ستين أنا مرتي مقالة بوم ساخي سا لو نكيا أن dura dursirratti wanni jechu barbaadu ummata islaamaa hundaanuu baga isin gahe akkuma jedhamu almuslim akhul muslim waan ta'eef hundi islaamaa kan bahaseensa jiru kan ala jiru kan keessa jiru waan obboleewwan kenna ta'eef hunda nama islaamaatiin baga isin gahe jaa itti aansuudhaan lammafarratti ammoo kan hin jiru ummaatiyyaa fi abii kiyyaa kan na arganii kan na argamsiisanii asin nagaan isaaniin baga isin gahe jaanii itti aansuun sadaffarratti ammoo kan hin jiru hawaasa jama'aa طلبا كينيا كوجين برانو كأستاذ شيخ صافي عمر كان بالك يسات أرجمان بقى سنين جه بقى جرت نرتين جان والسلام عليكم ورحمة الله. إيجا غويا رانتنا غويا بشننا غويا كمچو إيدا عيد الفطر إيدا بقى تنسين جه سنين جتا عمله نجنا تيجا أبلي سكيا جالتا فامي خبجما درجة جيسة شبابا جايبا برا مي مكاخي سنين بقى إتي أرجمتن gammachu guyyaa arantana sidagame ida kanu maltu addeessa goda waan jusan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim wanni gammachu addaatina dagame gammachuun ida kana gammachu ida hundaan naaf caalti ida tokkummaa ida jaalala ida miskiinne keessa gargaaramuu fi tiiviin keenya tiiviin amiltan magaalaa wada illeen asin horkame ida keenya nu dabarsuudhaan ida nagiyaan gaggeeffanne yeroo diiniin rabbashu jiru kanatti hawaasni magaalaa teenyaa tokkummaa fi nagiyaan haala jaalalateen tiiviileen amiltan tiivii islaamaa tiiviin keenya lachuu waan islaamummaa dabarsuuf hedduu jabeeffamuu qaba tiiviin amiltan illeen tiiviin islaamaatilleen akkasuma jabeeffamuu qaba dhaamsiin an qabu tiiviilee lameen kanaan dhaamsa ummata islaamaati dabarsuuf ummata islaamaa bakka jirtanitti guddaa xiqqaa haawwan
abbootiin teenya hunda bagattiin isin geenye jechuufadha. Akkasuma sheekan keenya sheekan gurguddaa Sheek Adam Carcarootiin hangafee ulamaata keenya Sheek Ahmad Watar Sheek Muusaa Suwaalaa Sheek Adam Tuulaa hundaanuu bagattiin isin geenye jechuufadha. Akkasuma hawaasa magaalaa Wadaayii fi dargaggoota Masgiiduu Siddiiqii fi dargaggoota magaalaa Wadaayii hundaanuu bagattiin isin geenye jechuufadha. Haaluma kanaan akkuma aadaa teenyaatti dur baranneetti akka amantii teenyaa fi shari'aa teenya irraa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baranneetti akkuma wal gargaarsa guyyaa idaa guyyaa kana keessatti miskiinaa fi yataamaan hundi gargaaramtee haala wallaallee wal jabeessuu fi nageenya walii dhaamuu fi waan adda addaa badii adda addaa irraa fagaannee haala dhalaa fi dhiira walitti laayineen tokkummaa fi jaallaan akkuma shari'aan teenya jettetti dhaabbata keenyaa fi salaata keenya haaluma soomana keessa dabarneetti rabbiin nurraa haqee balweechaa akka nu jalaan banne bakka gaarii fi takbiirtaadhaan bakka jirtanitti akka dabarfattaniin isinii dhaaman dargaggoota magaalaa Wadaayii hundi isiniin jaaladha akkasuma dargaggoo islaamaa biyya teenyaa hunda waan isin jaaladhuuf dhaamsiin isinii dhaamu kana bakka ittiin isin geenjaa isiniin jaaladha إذا فجاء إذا ملكي سني باتونجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالتهم الفادو بلسقيا عمري ديرد واتلين أكنمتي إن شاء الله داعي عالم ربي سياقولون سنجا. هردفتو تافي دعوتو تا تي في هملتن خنّي من خيسن تيسري سكنتا أجايبا تي في دينكسيسا قويا قمتشو أنا خيستي دعوتشا جرتن. بكا جرتن تيجاسون دينو عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم سنين جتشا هنگامات تيجاهون خن دعوتشا جرتن تي في هملتني. akkasuma dargaggootaa fi daa'imman hegeree abdii boruu arraan tana bakka tanatti argamanii bakka takkatti Eid Mubaarak isiniin jechuudhaaf deemanii bakkuma takkattuu Eid Mubaarak Eid Mubaarak Eid Mubaarak Eid Mubaarak. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota TV Hamilton kanneen mana hunda keessan teessanii sagantaa guyyaa arraan tanaa Eid Fitrii guyyaa gammachuu kana hordofaa jirtan. Akkuma hanga ganamaa gaa sagantaa namoota garagaraa fi salaanni iidaa maal akka fakkaatu isin daawwachiisaa turre sheekha keenya sheekha aalima sheekha sheekanii sheekha Adam Carcaroo maqaa anaafillee gaa sheekha kiyyaa kan quraanillee irra deebii akkasuma kitaabban hanga takkallee irra qaree gara manaatti yeroo saniif jarjare ariifatee maaliif dadhabee jira bariisaadhaan achi bee waan ta'eef manatti kutee manatti nutis jala deemnee sagantaan sheenigaa keessaa hafuun ta'u jennee akkasitti mana isaa deemnee irraa amma sagantaa isarraa fuudhuudhaaf dhufne inshaallah sheekha keenya Eid Mubaarak bagattiin sigee sheekha. Bagachiin nu ga'ee bagachiin nu ga'ee TV Hamilton ni jaalan ni jaalan weerra jaalan weerra jaalan. Weerra jaalannuuf jecha itti beeksisuudha qabna. Ayyee sheekha mee gaafa duraa jireenya keessan guutuu ilmii barbaada keessatti fixxanii gaafa ilmi keessa isinii jiru inni faan isinirra dhufa haala akkamitti dabarsaa turtan? Haala walii qabneeti namaaf hukumii shari'aatii simnee waan gizeen feetu isaanii dabarsuutti dabarsina. Waan gizeen feetu waa'ee munaasabaa iidaatiin isaanii dabarsuutti turree jirra. Mee iida kana guyyaa iidaa kana maal keessatti godhamuu qaba? Akkamitti akka dabarsuu qabu muslimni guyyaa iidaa kana? Muslimni waan waajibaatii jira, waan sunnaatii jira, waan waajibaa farraa sadaqatul fitrii zakaata fitriidhaati. Wayasaa'uun nabiyyuun saayii nabicha rabbiiti saniin xuuratul lisaanii jedhe. ونفقة للمساكين مساكين في جروداج تكسي نمني الرواجبته خرواجبته خنفقان إسار الرواجبدو سني باسو فطري سا وجبا جچادا دبسنا گویا کنا خنا واجب الرا واجب الرا خنا أكنا دبسنا سنة رمو ولك أبما
godhuudha akhaarija gandaatitti iidii salaatamuudha jechaadha dabarsina. Ammoo waa'een hamiltantii fi kun eegaa dhufee kana akka gararreetitti akka nama gammachiisutti akkasitti geggeessuu turre. Galatoomii mee guyyaa kana sunnootaa fi waajiboota illee waa hedduu dubbattanii. Mee guyyaa kana dabarsuudhaaf akka maatiitti akka hawaasaatti warrooti ati baga ittiin isin ga'e jechuu barbaaddanii yoo jiraate carraa kanatti sagaleen tun nama hunda bira geessii suuraan kee namatti illee bira waan ga'eef namni ati baga ittiin si ga'e jechuu barbaaddu yoo jiraate. Nama as jiruu fi nama as hin jirrellee waa'ee muslimtootaa hundattuu dabarsuudhaan barbaada. Dabarsuudhaan barbaada waa bakka baga asiin isin ga'ee jecha dabarsuudhaan barbaada. Haas jiruu fi haas hin jirree ha xiqqaa ha guddaa ha dhiyaalaa ha dhiiraa hundattuu dabarsuudhaan barbaada. Hayyeega galatoomii ulfaadhu sheekheenya umrii bara kumaan jiraadhuun sinjaa. Inshaallah sagantaa garagara fatwaalee ilmii munaasaba yeroo siidhaa akkuma reefuun tana jettee yeroo siidhaa eeggattee ta munaasaba waliin eeggatte san fuula duratti akka TV Hamilton manatti dhufee sirraa sagantaa san fuudhee hawaasaan geehu abdiin qaba. Ulfaadhu galatoomii Eid Mubaarak. Eid Mubaarak. Galatooma. Eid Mubaarak. Galatooma. TV Hamilton nuwaaturu. Abshir ayyee jaalannee jirra. Abshir. Ulfaadhu. Ulfaadhu galatoomii inshaallah. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota TV Hamilton sagantaan keenya guyyaa iidaa arrantanaa sagantaa magaalaa Awwadaayitti kan gaggeeffamaa ture. Bifuma akka ajaa'ibaatiin gaggeeffamaa jiru. Bifuma kana fakkaata. Inshaallah fuula duratti TV Hamilton akkuma sheekha sagantaa fatwaadhaa akkuma amma duratti sagantaalee hajjiidhaa ahkaama hajjiidhaa akkasuma waan namni sunnootaa fi waajiboota hajjiidhaa kallattiidhaan sheekarraa fuunee isin dabarsaa turre. Inshaallah sanuma achumarraa eegallee akka fuula duratti waan hafe fatwaalee waa'ee nikaatis haa ta'u waa'ee munaasabaa yeroo wajjin eeggatte akka sheekni keenya gamanaan akka irraa fuunee isiniif dabarsinu daawwattoota keenyaaf asumaan gaa baallama seenuu waada isinii galla. Sagantaan kana fakkaatti anis gamanumaan warreen yoo akkam carraa kana fayyadamuudhaan warroota obboleeyyan kiyya kanneen biyya keessaa fi biyya ala jiran hundaahu kan dhiiraa kan dhalaa keessaa shabaabban magaalaa teenyaatii fi hojjettoota TV Hamilton kanneen baatii fi olis warreen jiran akkasuma Dr. Muhammad Salih Daaniktera Miidiyaa TV Hamilton Sheikh Jamal Haji Daaniktera Miidiyaa TV Hamilton kan baha bakka jirtanitti Eid Mubaarak wa alaynaa wa alaykum warra baranaa kan bara hegereen isinin jaa kanumaan sagantaa keenya golomna warra amata bara yuwalumaan akkasitti iidu nu haa godhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.